Walii galatti gammachuu har'aa tanamee akkamiin ilaalta? Maal fakkaatti gammachuun? Wala alhamdulillah. Kanan eege olittidha. Baay'een gammadeetiin jira. Kan kootiin carra qabeettidha. Maaliif duraanii koo ammaatii fi jireenya koo ammarra jiru yoonan laalu jalqaba irratti isidoon kun maqaan keessan eenyudha? Dhalataa eessaadha? Jiraataa eessaadha? Ka jedhudha. Muutuu isaa ibsaatiif inshallah. Masriitis niin ture. Achi wata Suudiinis niin dhufee. Maali makuma xiyyaa wannummaan rakkisan na jijjiirsuutti hin dhufne. So alhamdulillah maqaan xiyyaa bayaanin jaa. Suudii waan hin jirutti fakkaata. Gariin gaaf tokkanii yaadadha. Ji'umata akka duraan isaa. Riyaad bikatam jirtaa naan jaani. Khaani jidda jirta moo'isa jirtaa naan jaani. Maqaan biyyaan hin jiruutun Awurooppaa keessaa Siwiidiin jaaniini. Sirriidha. Gara amantii Rabbii subhaanahu wa ta'ala amantii Rabbiin jaalatu. Erga dhuftee akkuma walii galatti gammachuu har'aa tanamee akkamiin ilaalta? Maal fakkaatti gammachuun? Wala alhamdulillah. Kanan eege olittidha. Baay'een gammadeetiin jira. Kan eegedha olidha. Okay, baay'ee takka galatoomii mee akka waliigalaatti wanni sin jechuu barbaadu shamarran keenyaaf obboleeyyan keenyaaf dhaamsa dhaamtu akka obbolummaatti mee yoo jiraate gamanumaan carraa si hanneetiin jira. Wallahi jalqaba irratti wanti naan jechuu barbaadu tarii beekaa baay'eetu jira. Kan mana gorsuu qaban illee kan barsiisuu qaban illee garuu waan hunda keessatti alhamdulillah ni carra qabeettidha. Waan hundaan wallahi al tokko yoona yaada jedhu jechaan qabu. Ani gama kan kootiin carra qabeettidha. Maaliif duraanii koo ammaatii fi jireenya koo ammarra jiru yoonan laalu wal biratti iyyuu dhufu. Garuu wannan jedhu keessatti takka faarratti warroota amantaa biraa hordofaniini. Rabbiin tokkochummaa Rabbii sinaa beeksisuu, Rabbiin sinaa qalleessu, Rabbiin haqaa fi dukkanaa addaan baasee sinitti agarsiisu. Yeroo tokko jedhaniidhaan osoo hin taane dubbisuudhaan deemadha. Rabbiin karaa jaalatu irratti sinaa qajeelchu. Rabbiin isin qajeelchee jedhee dammoo jireenya keessatti sabrii nama barbaachisan fakkeenya yeroo baay'ee namni tokko gara amantaa Islaamaatti yoo kan dhufu ta'e dhiiraaf yeroo jedhamu wayiitu jira. Garuu abbaa manaas Rabbumatu namaaf kenna. Maaliif jechuudha yeroo baay'ee jedhamudha. Yooma Rabbiif jecha Rabbitti amantee waa hunda dhiistee gara amantaa kanaatti kadhuftu ta'e Rabbi waan hundaan isin badhaasa. Ani isaan hin beeku durii isaan tarii na beekullee danda'ani. Yeroo baay'ee dhiiraaf maalidhaaf jechoota jedhamu wayiitu jira waan ta'eef garuu hunda keessattuu isaanis kinoo asuma jiru namoonni beektan seemaa jirtanii namni tokko amantaatti yoo dhufu dhiiraaf hin dhufu. Dhugaadhaaf dhugaafaa Rabbiin dhugaa isinitti agarsiisu. Warroonni amantanii jirtan dammoo Rabbi sabrii isiniif haa kennu. Abbaa manaatis haa ta'u, maatis haa ta'u, waan hunda isaayyuu tarii yeroo dhabullee dandeessanii. Yeroon booda immoo ni argattanii ni gammaddanii fakkeenyaani yoo fudhannee raanne I think jaalamaan har'aa namni tokko na bira jiraachuu baachuu danda'a. Jireenyi koo jireenya biraa ta'uu danda'a. Karoorri koo karoora biraa ta'uu danda'a. Har'a garuu Rabbiin dammoo yoo gammachuu kanarra hin jira jechuudha. Rabbi waan barbaade jijjiira waan ta'eef alhamdulillah waan hundaafu kanumaafuu Rabbiin karaa jaalatu irratti sinaa qajeelchu. Obboloota keenya dammoo bultiin godhanneefillee maammada bultii barbaadefillee Rabbiin jaartii gaarii haalaattuu fi haati dammoo jaarsa barbaadefillee Rabbiin jaarsa akkasiyyaa kanaa kennuuf siin jenna raayyuu cimtanii argamtanii jechuudha. Oromoon maal jedhanii beektaa hoolaan abbaa gaarii qabu dumaala faayarra fa'aa jedhanii. Jechuun makmaas keessaaf Oromoon haasawaa hunda keessatti ni beektaa. Makmaksaan waa hundaa waliif ibsiti. So saniif inshallah keessaafuu warroottan halaal taayilanti gara keessaatiin nagaafachaa jirtan bilbiltanii inshallah yeroo dhiyootti akka eegallu gamumaan abdii inshallah abdii akka warroottan isin hubachiisna. Inshallah saniif akka waliigalaatti sagantaan keenya kana fakkaata. Haasawaan dhukkeen irraa kaastee
kabajamtuu yaa Sumayyaa. Tanii gaafii koo jedheera. Kanaaf tapha keessan itti fufaadha. Tapharraa isin dhaabu guyyaaf na of kolchaadha. Akkas jaaniimi? Rakkoon qabu as jiru of kalaas ni jenna. Waan biraa waan hin jettan waan nu dhaamtan hin qabdanii nastaas. Wanni jiru wanni biraa dhaamsiin qabu hin jiru. Akka walii galaatti keessaaf uummata keenyaaf hundi keessanuu haala hanga addunyaarra jirta jechuudha. Waan bareedaa takka waan seenaa namaa ta'u takka dalaynee addunyaarraa akka deemnu kanuma kan hin dhaamsa dabarsu. Maaliif hundi keenyaaf jechuudha yeroo ammaa keessatti nama kana maalummaa isaa baruu yoo feete si galee yeroo ammaa kanatti karaa salphaan nama kana maalummaa isaa baruu dandeessa. Garuu saniifuu akka walii galaatti waan jechuu barbaadu seenaa gaarii dalaynee waan gaarii dalaynee waan dhaloonni borullee nurraa baratu si galee ilmoon teenya waan nurraa baratu dalaynee addunyaa tanarraa yoo deemne hedduu bareedaadha. Seenaa gaarii haa dalaynu amantii teenya irratti haa hojjennu. Amantii teenya irraan tana anaafisi qabdi nama biraa takka namni qabdu hin jirtu. Saniifuu eenyummaa keenya dagachuu hin qabnu amantii teenya dagachuu hin qabnu. Kanaafuu akka karantaa irrattis yeroo teessan hin gubne yeroon alwaqtu kaseefi jaan yeroon hedduu qaaliidha. Yeroo teenya waan hin taanetti yeroo dheertuu dabarsina yeroo hedduu. Kanaafuu waan kanarraas inshaallah rabbiin isiniif haa laaffisu. Anaas tahee isinis tahee haga danda'ametti nama ni jiraami waa lamaan kana qofa beeku rabbi isinaa godhu. Eeysarraa hin dhufee eeysattiin deema waa lamaan kana qofa warra beeku rabbi isinaa godhu. Anaas tahee isinis tahee inshaallah kanumaan jaa. Gaa Sumayyaa xumureetiin jira gara kiyyaan aniin kun joornaalistiidha ni beektaa fiildiin kiyya haasoo kanan fixadhu. Hangammaan duraatti kushan beektaa buruu jana fuuteetiin xiqqoo haasoo dadhabe mareedha. Soo saniif asumarratti hin xumura. Tuufaa tapha keessan. Ustaaza si gaafii isinii qaban gaafii gaafannu malee jechaa jirtu. No asiimeen jira banan gaafiin nama gaafachuu fadha malee gaafii gaafatamuun faduun jeemara. Soddaan biliquun hin taatu isin hin jechaa. Soddaa jennu akka waan jenne fudhachuu. Hayyee tuufaa. Maa kan si gaafadhaan? Sari chaallaa. Atuun gaafattu. Isin gaafadhu. Ishii gaafadhu. Si argadhee. Laa galatu wanti gadi gaafadhu. Soddaatiin isa afatti. Kanuma ergatan jedhaniirani waan ta'eef anoo jecha isaanii fuudha. Jalqaba irratti isinoon kun maqaan keessan eenyudha? Dhalataa eessaadha? Jiraataa eessaadha? Ka jedhudha. Guutuu isaa ibsaaf inshaallah. Egaa hedduu takka galatoomaadha gaafii bareedaa na gaafattee dhugaa dubbachuuf yeroo naaf Sumayyaan waliin dhufnu keessaafuu yeroodhaaf Sumayyaanis online irraa baddee turte anillee badeetiin ture wal fudhattanii walumaan baddanii fakkeenyaaf Sumayyaanis gamasii sooshaal miidiyaa kana baachaa jirtuutu jira. Kan baachaa turtee jira keessaafuu bareeyaan keenya hedduu gara amantii islaamaa dhufuudhaaf sochii bal'aa godhaatii turte garuu yeroodhaaf haga ji'a takkaaf hundi keenya wal fudhannee taanee jirra. Soo saniif inshaallah akka mana hariyaatti akka walitti deemnu abdii qabna. Gaafii isin na gaafatte irratti yooniif isiniif deebine yeroo naaf Sumayyaan dhufnu yeroo guddaan keessa maqaa kiyyan beeytanii. So kanaaf maqaan kiyyaa Bayaan Sheekh Abdijalil Sheekh Sadiq Sheekh Ali Sheekh Adam Elamoo Daddacha jechuudha Oromoo seenaa hanga abbu afur moo shanitti akkasuma deemee jira hanga Oromoo seenutti jechuudha. So kana maqaan kiyyaa Bayaan hin jaama maqaa kana baay'ee takkaan jaaladha. Yaa antakkaa maqaa jijjiirradheen beeku. Amma namoonni irra guddaan beektaa tarii amma geelootu maqaa kasii bira jiru kana yoon gaafadhe maqaan isaanii kabiyyaatiif kaasiitu adda adda ta'uu danda'a. Akkasuma wayin qoose? Yaa akkasii an takka guyyaa takka maqaa jijjiirradheen beeku. Fakkeenyaaf biyyarraa deemeen ture, biyya Masriitis niin ture, achi wata Suudiinis niin dhufee. Maali makuma kiyyaa wannummaa na rakkisanuu na jijjiirsuutti hin dhufne. So alhamdulillahi maqaan kiyyaa Bayaan hin jaama. Jiraataa Afrikaadha moo jiraataa Araba keessatti moo jiraataa Awurooppaa keessatti moo jiraataa Ameerikaa keessatti isin jedhanii isin gaafataniira ni bara. Namni irra guddaan Suudii waan hin jirutti fakkaata. Gariin gaaf tokko ni yaadadha.
ji'umata akka duraan isaa Riyaad bikkatam jirtaa naan jaanii Khaani jidda jirtamoo eessa jirtaa naan jaanii maqaan biyyaan hin jiru tun Awurooppaa keessaa Swiidin jaaniini biyya Swiidiniin jiraadha. Biyya Swiidiniin jiraadha. Maqaan kun hedduu dhugaa dubbachuuf biyya Masrii nama guddaadha nama umriidhaan lafa ture. UN jaanii jirti. UN'n biyya Swiidin jaamsona kan itee beekte yeroo san obboleeyyan keenya biyyoota Arabaa keessatti hedduu takka miidhamaa jiranii mana hidhaa keessatti yeroo sanii isin akkamitti biyya akkana nama hiitee nama cinqutan akkami Suudiin akkanatti jettee UN'n abadan hin fadhu jetteen beekte. So akkasitti sirriitti tasgabbeessanii hubachiisanii biyya tan akka taate hubachiisanii ayee guddoon san dhuftee afaan sirraa hin dhagee waan hedduu nama komachira guddaan nama Suudii isaa ya Suudii miti Suudiin hin jiraadha akkasii quba qabadha. Garuu iddoo dhaloota keessanii hojjechaa isinii barreessaa jiran as jalatti hin deebine natti fakkaatan isin dhageenyamu. Iddoo dhaloota kiyyaa himuu ni barbaachisa? Gaafii dhaabaadha. Okay, gara keetti barreessaa jiranii? Iddoon dhaloota keessanii eessadha jedhu. Oi, nama 3,000 nama 4,000 deemu warri na bira jiru. Gaafii takka nan gaafanne. Hordoftoonni na bira jiru jechuudha. Warreen talaati jira. Warraan talaati isin gaafataadha bara. Sodaadhaan ture warra jira. Rakkoon qabu. Sana ol kaanee deebisna. Ani yaa iddoo dhaloota keetii beekuun haalaan barbaachisaadha. Ani godina Harargee Bahaa magaalaa Ameerikaa xiqqoo jaamtee beekamte jechuudha. Isaafuu zamana dheeraadhaaf magaalaa daldala Jimaatiin beekamtu magaalaa Awwadaay achittiin dhaladhee achiin booda gara magaalaa Baharomiyaa magaalaa beekamtu Dirree Dhawaattiin guddadhee barumsa kooti sagat akkasitti baradhee Dirree Dhawaa keessatti ture. Garuu Dirree Dhawaa uummata keessa baadiyyaa keessatti barnoota amantii Islaamaa barachuudhaaf darasummaa waan jaamu takka jiraasan keessa ture. Achiin booda gara biyya Raabihee Finfinnee tanaan qotigaa akkasitti Gondariin matammaadhaan Suudaaniin Masrii dhaqee akkasii bakka. Hayyataati. Asin dubbadhaa kan mana galchireen sirraadha. Wayo. Yang gargaartanii hordoftoonni xiyyaanonni na bira jirtan. Waliin mari'ataa jiranii gabaa miliqaa. Baadee seenaa isiin qabdu hundaa'uu akka na daawwachiistu abdiin qaba. Keessaafuu Arsiin lafa seenaati. Hayyoota hedduu dhalchitee atileetota hedduu qabdi jechuun akka walii galatti gaa lafa seenaati hundi keessatti beektanii. Saniif gaa arsoomni qorsoomaa jedhanii akkasimi. Akkasiidha. Akkasitti saniif alhamdulillahi jigna Arsii argachuuf yaa baay'ee takkaan gammada. Galatoomaa sodaa kana argachuun Tadeera barmaali hayi. Ishii duraan dursuudhaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sumayyaan hunduma keenya irratti qaaliidha, guddiidha. Harargeedha, Jimmaa, Arsii, Baalee osoo hin jedhiniin kutaa 11 isaa ol jechuudha. Karaa amantaatiin gahee guddaa taphattee jirti. Amaanaadha si biratti jechuudha. Amaanaa keenya immoo nurkaa fudhachuun egaa fudhattee jirta already. Ammas irra deebinee amaanaa siin jechuu barbaadna. Aga wallaaluma keenyaatiin jechuudha. Abshir furadhee jira abshir. Amaanaa ta'a nama eegu rabbi naa godhan illeeni. Wal golfattanii nama walii wajjin bulu rabbi siin naa godhu. Amiin. Egaa amaanaa jenna kanuma wanti nu jabbitti Okay, gaafii biraatti of yoo qabaatte. Namoonni qabu fixatanii jiranii waan qaban. Naa dhufa nama kun tiimni kiyyaa gareen kiyyaa amma gaafii gaafadhu naan jaanii gaafiin gaafadhu naaf hima.
Dhiira galchee hin deemnaa. Si dhufeetiin jira bakka gama. Rakkoon waan affaatu natti fiddan. Okay, gaafii takkaas gaafadhaa aanuu gaaf ibsinaan jettee jirtaa. Sumayyaan eessa dhalattee eessa guddattee namoonni hedduun gaafii kana waan hin kaasuun deeffata guddaan Sumayyaan Shawaadha jaanii gariin Arsiidha jaanii sawaan kana meetilleen kanaan wal qabsiisee akkuma irra guddaan keessaafuu ganti soddaa kiyyaa maqaa kee hin beeknu maqaan kee hin jaa'ina gaafachaa turanitti achillee irra guddaa namni ijoollee Shawaati jaanii garooti asliin kee Arsiidha akka walii galatti mee of ibsimeetis. Maqaan kiyya hin beekani hundi isaaniiyyuu duraan Zinnaa ishee ammoo Sumayyaa Tasfaayin jedhama. Dhaloonni koo Arsii bahaa. Godina Arsii bahaa godina Arsii Asallaa aanaa Duddutaa Gandaa Minyaa Dabbatoodha. Arsii bahaa keessatti naqadhee kanan jiraadhu ammoo Ameerikaa kan fakkaattu Yuunaayitid Imiraatii keessan jiraadha. Maali Ameerikaa fakkaatti? Dashi qabattu. Baay'ee bareedduudha. Haya, gaafii biraan hin qabdani? Gaafiin qabu lakkeef tadeen jiraan kana waggaa. Galatoomaan gaafachuu keessatti. Atilleen kallattiidhaan dhuftee gaafii deebisaan hojii godhuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee si galatoomfanna. Soddaa keenya galatoomaa guddaa si galata. Nah, rakkoon qabu barullee boqonnaa qaba alhamdulillahi guyyaan garuu guyyaa bireedha silaa baruu boqonnaa qabaachuu baadde anu kaataan kute akka tasaa alhamdulillahi baruu boqonnaan qabaa baruu siftaanis Beewwannan isinitti haasofna jalaa badee bara. Na haasofsiisaanii isinis. irraa kafaladhe Walla narraa kafalattanii. Abshir isiniin deebisaa. Gammachuu keessa. Maafan boosa? bulee Isin baasa oolan. Takka takka dammoo tokko tokko immoo akka aadaarsiitti akka arrabaatti waan fayyadamanii jira. Yeroo san laalanii jechuudha yoo maqaa keessan akkasittiidhaan bo'aan ture keessumti koo na dadhabeedha. Guyyaa irraa waa lamaan oole warroonni soddaadha jedhanii isin kabajanii isin jaalatanii isin faarsan suni waan isin faarsanis gammachuurraa kan ka'een booda. Soddaadha jedhanii dammoo warroonni isin arrabsan sunillee keessi koo na dadhabeen bo'aa oole jechuudha. Arra isin jalaa bo'aan oole. Kanumaafuu gabbara ittuma dhiisaa jechuudha. Walumarraa deeffatanii waan ta'eef kun isin faarsee kun isin arrabse waan ta'eef. okay ayya rakkoon qabu kaayyee miti Amma midhaan jecha booda sadiin dhaabbattu la. Kinoo isin moo'ee. Yaa xaafi luumaa. Kinoo. Maal adabdamee warri jalaallee jedhame. Akkana